Yeroo baay'ee waan ananii footoo isaas gadi isiniif lakkisaa jiru kana namoonni hedduun jechuudha sooshaal miidiyaa keessumaa karaa tiiktookiitiin kireemii rifeensa dheeressuudha jedhanii yeroo isaan maxxansanii namoonni aaraa biyyarraa dhufan immoo eessatti argamaa maaloo fayyadamnaa rifeensi keenya nu jalaa ciccite jedhanii koomentii baay'ee barreessu jechuudha argeetan ture. Kanaaf jechuudha obboloota koo isiniif qooduudhaafin dhufee sinin jedha nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa ta'a isiniin jechuun an jaaladha viidiyoo kana yoo jaalattan laayik gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha haaraa kan dhuftan immoo subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha noora anaa dhufu isiniin jedheera yoo jaalattan immoo hiriyoota keessaniif illee sheer godha viidiyoo kana. Tole gara yaada kootitti yeroon darbu duraan dursee Oromoon safuu fi aadaa duudhaa keessatti guddatee qaba jechuudha. Kanaaf wantoota baay'ee jechuudha dubbachuu saalfataa yookaan immoo itti qaanaa jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu malee wanta nu fayyadu tokko wanta immoo yoo otoo hin beekirraa wanni miidhaa nurratti geggeessuu danda'u tokko walitti himuuni waanuma jirudha jechuudha. Kanaaf adaraa keessanii dhiifama naaf godhaa jechuun an barbaada. Anillee intala Oromooti nama aadaaf safuu beekuu akkasitti immoo ajajames immoo nama jalatti maatii koo jalatti guddate ammallee nama maatii koo jaalatuu fi kabaju sodaatudha siniin jedha. Kanaaf walumaa galatti kireemiin kun kan rifeensa jechuudha namarraa kaasuudha malee kan rifeensa dheeressu akka hin taane asumaan akka hubattan nan barbaachisa. Kireemiin kun isinitti himuu barbaade akkaataa itti fayyadama isaa rifeensa iddoo hin barbaachifne fakkeenya fi bobaa keessan jala bakka itti rifeensa hin barbaachifne jechuudha itti dibdanii daqiiqa 5 ofirra turtanii wanti ittiin jechuudha akka ittiin haadan keessa isaa jira waan ta'eef jechuudha akka pilaastikii waan ta'e isaan jechuudha daqiiqa 5 hanga daqiiqa 7 waan akkasii ofirra tursitanii rifeensa keessan guututti kan namarraa kaasuudha jechuudha. Maaliif rifeensa bobaa jala iddoo hin barbaachifne yeroo ofirraa kaafnu wantoota qara qabaniin kan ofirraa kaafamu jechuudha. Inni dhaqee jechuudha dhanna keenyallee nu muree dhanni keenya bichee godhatee jechuudha achirraan immoo nu nyaachuu wantoota akka alaarjikii jechuudha wantoota bakka dhukkuba biraatiif illee nu saaxiluu danda'u jechuudha. Kanaaf kireemii kana yoo fayyadamne baay'ee gaariidha siniin jedha. Obboloonni fayyadamaa hin jiraanne meeshaa qara qabu kan fayyadamtanii asumarraan dhiisaa siniin jedha. Gatii isaallee baay'ee xiqqoodha dhugaa dubbachuu fi kanaaf jechuudha wanta kana fayyadamaa garuu rifeensa mataa keessanii jechuudha. Rifeensa mataa keessanii an akka nyaaraa waan akkana sooshaal miidiyaa irratti argitanii itti gootanii sirii isaa jechuudha akka isinirraa hin kaasnetti of eeggannoo taasisaa isiniin jedha. Tarii carraan deebi'eetillee akka duraatti isiniin marguu isaa jiraachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Tarii rifeensi keessan akka duraatti isinii deebi'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf wantoota sooshaal miidiyaa kanarratti dabarfamu jechuudha waan argita fuutanii fuula keessanitti illee hin godhina akkasumallee rifeensa keessanitti illee hin godhina wantoonni si fayyadamtan yoo jechuudha wantoota mana keessaa biqiltoota garagaraa yoo ta'e reekoo hin qabu jechuudha fuula keessas miidhuu hin danda'u. Garuu wantoota halarraa dhufee alarraa bitamu kana jechuudha kireemii garagaraa adaraa keessa jechuudha dhukkuba hin taane dhukkuba dabalataa fuula keessan bareeffachuuf jettanii qaama keessan qulqulleeffachuu addeeffachuudhaaf jettanii akka ofitti ifinne siniin jedha. Hani kinoo kana fayyadamaa bobaa koo jala jechuudha baay'ee tokko jechuudha kan inni rifeensa jechuudha bakka simmuun muramuu simbichaa'uu bakka baay'ee tokko sinii bareessaa baay'ee tokko illee qaamuma keessanii akka hin gurraachofne illee godha jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa siniin jedha Oromoo kooyii. Safuu immoo nan beekaa isif fayyada waan ta'eef namoonni hin beekne immoo fuudhanii rifeensa isaanitti dibatanii miidhaa isaanirraan gahuu danda'a waan ta'eef viidiyoo kana isinii qabadhee dhufe jechuudha. Kanaaf iyyuu adaraa keessan isinillee jechuudha wanta beektan tokko hiriyoota keessanii qooduu hin dagatinaa jechuudha. Wanta beeknu tokko yoo waliif qoonne sammuun keenya waan gaarii isa keessa jiru gaafa dhalootaaf hiruu gaafa qoodu
beekumsa dabalataa uumarraallee kennamaa fi dabalamaa fi deema jechuudha. Fakkeenyaaf amma mukti tokko gaafa muramee hedduu ta'ee deebi'ee biqilee qaxxala jechuudha. Hedduu ta'ee waloree baay'atee deebi'ee biqilee gurguddata jechuudha. Akkasuma wanta sammuu keenya keessa jiru gaarummaa gaafa namaaf qoonne jechuudha. Sammuun keenya hin babal'ata, wanta haaraa, wanta gaarii maddisiisuu, bakka namootaaf illee qooduu, ofiisaatillee jireenya gammachuu qabu sammuun keenya jiraachuu qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu wanta ofii keenya itti fayyadamnee nuuf ta'e jechuudha. Namaaf qooduun gaariidha isiniin jedha. Kanaaf obboloota koo fayyadamaadha isiniin jedha. Akkaataa itti fayyadama isaatis isinitti himeetiin jira natti fakkaate daqiiqaa 5 fi isaa ol jechuudha. Daqiiqaa 7tti yoo fayyadamtan qaama keessan qulqulleeffachuu dandeessu. Rifeensa keessanitti hin dibatinaa isiniin jedha. Waan wajjin taatanii fi turtii keessanii sa'aatii keessan kennitanii guddaa galatoomaa isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnutti turtii gaarii naaf qabaadha. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja isiniin jedha obboloota koo. Obboloonni jalqabaa kaatanii hanga hammaatti jechuudha yaada gaarii naaf kennuudhaan akkasuma immoo naqeequudhaan akka hin jabaadhe hojjedhu dogoggoroota kootis immoo akka sirreeffadhu kan gochaa turtanii hundumti keessaniyyuu guddaa galatoomaa. Hundi keessaniyyuu akka na jaallattaniin beekaa isiniin jedha. Isinis immoo na jaallattu. Kanaaf yaada keessanii dhugaadhas dhugaa mitis yoo jettan jechuudha obbolootaaf koomentii barreessaa isiniin jedha. Obboloonni immoo koomentii keessanii hin dubbifatu isiniin jedha. Koomentiin nuti waliif barreessinu barumsa qaba isiniin jedha. Kanaaf iyyuu itti fayyadamaa isiniin jedha. Turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u. Baay baay.